Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himna olaanaa yaaddeessaa oduu sa'aatii kanaa dursuudhaan ansi wajjin turtii taasisan gaxumuraatiin wajjin turaasiniin jenna. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hooggantoota federaalaa fi naannolee waliin dhimma filannoo ilaalchisuudhaan marii taasisaniiru. Marii kanarrattis hojiiwwan mootummaa fi paartii akkasumas itti gaafatamummaan tokko ta'anii akka hin fudhatamnee fi karaa addaatti baafaman irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed marii bal'aa taasisaniiru. Filannoo si'oominaan eegamu kanarratti gaheen mootummaa filannoon nagaa bilisaa fi haqa qabeessi akka gaggeeffamuuf maal ta'uu qabaa kan jedhu irrattis bal'inaan mari'ataniiru. Haaluma kanaan mootummoonni naannolees adeemsa filannoo irratti morkattoonni paartilee siyaasaa hirmaannaa bu'aa qabeessa akka taasisanii akka ta'uu danda'aniifis murannoo qaban agarsiisuun irra jiraatas jechuudhaan fuula Facebook isaaniitiinis barreessaniiru. Ministeerri nageenyaa miseensota miidiyaa idil addunyaa dabalatee dhaabbilee idil addunyaa 135 naannoo Tigraay akka seenan eeyyama laachuusaa beeksiseera. Naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa taasisuudhaaf kan iyyatanii fi ulaagaa madaallii idil addunyaa guutanii kan argaman miseensonni miidiyaa idil addunyaa 11 dabalatee dhaabbilee idil addunyaa 135 fi hojjettoonni miidiyaa naannoo Tigraayitti deeggarsa taasifamuu akka gabaasanii fi eeyyama kennuusaa ministeerri nageenyaa beeksise. Mootummaan hanga ammaatti kanneen kana dura gama seeftineetitti deeggaraa turan miiliyoona 1.8 dabalatee karaa koree qindeessituu yeroo atattamaatiin kanneen deeggaramuu qabu jedhamanii adda ba'an lammiilee naannoo Tigraay miiliyoona 2.5 ol ta'an deeggaramaa kan jiran ta'u lammiilee yeroo kamittiyuu deeggarsaan barbaachisu jedhaman dabalachuudhaan lammiilee miiliyoona 3.1 ol ta'aniif deeggarsi taasifamaa jiraachuusaa ragaan ministeerri nageenyaa baase kan agarsiisudha. Hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti argaman haqa dhimma haaromsaa Itoophiyaa hawaasa idil addunyaa hubachiisuudhaaf kan yeroo kamiyyuu caalaa hojjechuu qabu jedhame. Foorumiin hayyoota dhaabbilee barnoota olaanoof dhimma haaromsaa irratti hubannoo kennu walta'iinsa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fi waajjira qindeessaa deeggarsa haaromsa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gaggeeffameera dabalate qabna. Hayyoonni haaromsa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan hubannoo qaban akka cimsatanii fi caalmaatti waan irraa eegamu akka baaniif yaadamee workshooppiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti qophaa'e taa'ameera. Workshooppii kana Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa waajjira qindeessaa sosochii deeggarsa hawaasaa haaromsaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan kan qopheesse yoo ta'u hayyootni dhaabbilee barnoota olaanoo 11 keessaa walitti babba'anis hirmaataniiru. Haasawaa baninsaa kan taasisan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa akka biyyaatti qabeenya bishaanii hedduu qabaannus hanqina hayyoota sektera kana waan qabnuuf hanga eeggamu fayyadamaa ta'uu hin dandeenye jedhani. በዘርፉ በቂና ብቁ የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት መኖሩ የማስፈጸም አቅም ውስንነት biyyattiin qabeenya bishaaniin badhaatuudha garuu humna nama baratee gaafi qindaa'ee dhabuun keenya gatii nu kaffalchiiseera darbees dandeettiin dinagdee fi dhiibbaan biyyoota alaas rakkoo hamaa ta'ee tureera mootummaan hanqinoota kanaaf fala kennuun hojjechaa jiraatus dhaabbileen barnoota olaanoo fi hayyoonni ammoo qorannoolee hojii kanaa deeggaruun hojjechuun dirqama ta'a qabeenya bishaanii keenya akkaataa barbaadamuun akka fayyadamnuuf hayyoonni keenya dammaqinaan hojjechuu qabdu. Ijaarsi haaromsa Itoophiyaa harkifannaa yeroo dheeraa keessaa bahuudhaan milkaa'inaan akka imaluuf hojiin keessumattuu waggoota lamaan darban keessa hojjetame jajjabeessaa ta'uu kan himan ammoo itti gaafatamaa waajjira qindeessaa armaannaa sosochii hawaasaa ijaarsa haaromsa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Aragaawi Bariheeti. ጽሕፈት ቤቱ የህብረተሰቡ አንድ አካል የሆነውን waajjirri keenya sosochii hawaasa bal'aa taasisaa tureen hidhi haaromsaa sadarkaa gaarii irratti argama. Hojiin kun garuu mootummaa qofaan kan milkaa'u miti. Hayyoota akka keessanii hiriirsuu barbaada. Hirmaannaan hayyootaa hanga ammaatti ture jajjabeessaa ta'ullee hayyoota Masrii waliin yeroo madaalu garuu kan keenya gadi aanadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaan hidhi haaromsaa haqa isaa akka argatuuf qorannoon hayyoota hirmaachise tokko qophaa'eera. Dhiyeenyatti fataa
Kanaaf hayyootni keenya hojii caalmaa hojjechuu qabdu. Workshooppii hayyootaa kanarratti waraqaaleen qorannoo 8 ta'an kan dhiyaatan yoo ta'u, dhimmootni dippiloomaasii biyyoota ollaa fi sosochii hawaasa biyyattii irratti xiyyeeffates bal'inaan dhiyaateera. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaarraa akkaataa itti fayyadama bishaan biyyattii fi rakkoolee mudatan ilaalchisuudhaan waraqaa qorannoo kan dhiyeessan ogeessi bishaanii Dr. Mokonnin Ayyaana Itoophiyaan hayyoota ishee fayyadamuudhaan bishaan qabdutti seeraan fayyadamuudhaaf hojjechuutu irra jiraataa jedhani. Piroojeektoonni baay'een isaanii waggaa baay'eedhaaf kan hundumaa mootummaan amma jiru jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu neeshiniin itti fufa. Piroojeektiin kun immoo neeshiniidhaaf faayidaa kennuun isaa itti fufa. Wanta kana ta'eef piroojeektoota akkasii irratti amma warri baratiin itti bobba'anii garaa guutuudhaan sappoortii godhaa jiranii warri barate garuu ga'aa miti. Wanta kana ta'eef konsanni ta'ee hundumtuu iddoo jiruu fi yeroo jirutti fayyadamanii warra misinformeeshinii kana international community itti dabarsaa jiran kana the reality is not like that jedhanii hayyoonni keenya callisuun ittiin jiru. Bara 2010 irraa eegalee waggoota 3 darbaniif waliigaltee biyyoota 3 irratti hojjetamaa turullee Sudaanii fi Masriin sababoota garaagaraa dhiyeessuudhaan waliigalteen kun akka milkoofne ta'aa tureeras jedhame. Ammas karaa gamtaa Afrikaatiin itti fufuu akka qabu kan himan gorsaa fi dursaan garee waliigaltee gama Itoophiyaa Injiinar Geediyoon Asfoo hayyootni biyya keenyaa akkuma hayyoota warra Masrii qindaa'uudhaan waan biyyi isaanii isaanirraa eegdu baachuu qabu jedhani. አደራዳሪነት ለሰባት ወር የተካሄደውን ውይይት 7 ጊዜ አቋርጠውታል። Mariin yeroo torba gaggeeffamee ture. Yeroo torbanuu akka addaanchisu ta'eera. Sababoota qabatamaa hin taaneen addaan kutuu barbaadu. Kanaaf isaan waliigaltee fi kutannoo hin qabani. Gama birootiin immoo osoo waliigaltee irra hin gahin bishaan hin guutamuu jedhu. Kun fudhatama hin qabu. Nuti ammas ijaarsa itti fufna. Marii keenyas itti fufna. Hanguma ol ka'iinsi ijaarsaa dabalu bishaan guutamuunis ni dabala. Kun dhugaa itti fufudha. Amma kanaaf qorannoon waliigalaa biyyoota sadanii bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan waliin mallatteesse nuuf ragaadha. Ammas mariin itti fufa. Ijaarsi hidha haaromsaas itti fufa. Guutinsi bishaanis karoora qabameen itti fufa. Workshooppiin hayyootaa kun funduratti gara foorumii dhaabbilee barnoota olaanoo hidha haaromsa Itoophiyaatti ol guddachuudhaan hawaasa idil addunyaatiif odeeffannoo gahaa kennuu akka danda'uufis bal'inaan ni hojjetamas jedhameera. Dhimmi egeree biyya kanaa jireenya egeree dhaloota borii qajeelchuudhaa fi hidha haaromsaa irratti bal'inaan hojjetamuu akka qabu hayyootni yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo fi kanneen biroo dubbatani. Hayyoonnis ta'ee hawaasni biyyattii waan danda'aniin piroojeektii hidha haaromsaa kana cinaa hiriiruudhaan hanga xumuraatti tumsuu akka qabanis waamicha dabarsaniiru. Yaada isaanii akka itti nuti qindeessine. Hayyoonni isaanii, namoonni isaanii kan siyaasaa, namoonni isaanii kan amantii dhimma bishaan kanarratti sirriitti gurmaa'uudhaan dhimma bishaan kanaa dhimma jiruu isaanii dhimma lubbuu isaanii godhanii irratti hojjechuu jiru jechuudha. Achirra dhaabbannee hayyoonni biyya kanaas kallattii adda addaatiin gama bishaanii qofaa miti kallattii siyaasaatiin ta'uu danda'a kallattii guddinaatiin ta'uu danda'a dhimma bishaan kanaa dhimma keenya kan waliigalaati. Siyaasni keenya dhimmi maalummaa keenya dhimmi walumaa galaa garaagarummaa nurra fidu hundi as keessatti tuqamuu hin qabu. Yoo bishaan kuni akka biyyaatti itti fayyadamnu ka taatu taate guddina karaa kanaan dhufu yoo ka mirkaneessinu taate Itoophiyaa boru barbaannu san uumuudhaaf dhimmi bishaan kanaa dhimma dhugaatii dhimma lubbu qabeessa jechuudha. Lammiileen biyya Misrii yookiin biyya Gibxiitti waa'ee hidha haaromsaa kana irratti duula isaan biyya keenya irratti banaa jiraniin nuti haala isaan adeemaa jiraniin adeemaa jiru. Kanaaf workshooppii kanarraas wanti guddaan wanti nuti hubanne tokko lammiin Itoophiyaa kamiyyuu jireenya lammii keenya hunduma tokko tokko wajjin waan wal qabatudha waa'een hidha haaromsaa kana wanta ta'eef karaa akadeemikiitiin karaa barumsaatiin riisarchiidhaan maaliin isaan baay'ee irratti hojjechaa jiru. Wal bira qabnee yeroo ilaallu immoo hankeenya baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf ammas hubannoon nuti addanirraa arganne maayini dhaloota dhufu barsiisuu irratti akka dhuunfaattis immoo barsiisonni yuunivarsiitii keessa jiranis qo'annoo adda addaa geggeessuudhaan sadarkaa addunyaatti jechuudha faayidaa maalii akka qabu hidha Abbayyaa kun lammii Itoophiyaatiif maal akka ta'e
lammii tokko keenyaatiif bu'aa inni fidu irratti xiyyeeffachuudhaan as biyya keessa duwwaadhaaf yookiin immoo warra lammii keenya duwwaadhaaf utuu hin ta'in addunyaa irratti beeksisuu irratti jechuudhaan bufa qorannoo adda addaa geggeessuudhaan wanta dhiibbaa isaan irratti geggeessaa jiran kana qolachuudhaaf hojii guddaan akka nurraati eegamu. Bishaan baay'ee namarraa fagaatee jiraachuu danda'a, baay'ee gadi fagaatee jiraachuu danda'a, baay'ee faca'ee jiraachuu danda'a. Wanta kana ta'ee fi sana akka namaaf fayyadutti kunuunsanii maal jedhanii fayyadamuun hin barbaachisa jechaadha. Wanta kana ta'eef amma sanan goonetti bishaan jira naan waan nu fayyadu hin jiru. Kanaaf irratti xiyyeeffannee risoorsii qabnu kana sirriitti developii goone itti fayyadamuu nu barbaachisa jechaadha. Biraa wajjin siyaasaa wajjin waan wal qabatu gochuu nurra jiru wanta kana. Kanaaf dhiibbaa biyya alaati amma karaa adda addaatiin biyya Misiriitiinis biyya Sudaaniinis nurratti geggeeffamaa jiru. Isaan duuballee kan dhaabatanii dhiibbaa geessisaa jiran biyya keenya miidhuudhaaf dhaloota waan isaan geggeessaa jiran dhaloota dhufu irratti dhiibbaa guddaa kan geessuu danda'u hubannee waan biraa wajjin wal qabsiisuu nurra jiru. Wanta kana difeendii gochuutu nurra jira. Akka beektotaachis immoo yuunivarsiitii keessa kan jiran akademiik staafiin jiru hundumtuu wanta kana irratti xiyyeeffannaatti kennee deeggarsa barbaachisu gochuutu irra jira. Kanaaf hayyoonnis kallattii san ilaaluu qabu jechuudha. Hunduu kallattii san ilaalee akkamitti mootummaa bira dhaabbannaa, akkamitti biyya keenya bira dhaabbannaadha, akkamitti uummata keenya bira dhaabbannaadha. Itoophiyaa barbaannu, Itoophiyaa jiraachuu qabdu jennee eenyu kana akkamitti uummanna karaa kanaan kan jedhu har'arra dhaabbannee bor akkamitti jijjiiramna, eessa deemna, kallattii kamitti deemu jirra. Gara oduu ittaanutti isin dabarsina. Injifannoon Adawaa kan murnaa tokko qofa osoo hin taane injifannoo sabaa fi sablammoota biyyattii hundaati jedhame. Akka naannoo Oromiyaatti injifannoon Adawaa 125ffaan sirnoota adda addaatiin kan kabajamu ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Guddataa Jamaa dabalata qaba. Lolli Adawaa Itoophiyaanonni birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf falmii xaaliyaanota waliin taasisan yoo ta'u, injifannoon Itoophiyaanotaan goolabamuun isaa ammoo uummanni gurraachi koloneeffattoota adii injifachuu akka danda'uuf faajjii agarsiisedha. Injifannoo Adawaa kana baroottan hedduuf qoonni murna tokkoo qofti olaanaa ta'ee kabajamaa turus yeroo ammaa mootummaan naannoo Oromiyaa injifannichi kan sabaa fi sablammoota biyyattii ta'uu haala agarsiisuun kabajuuf qophii taasisuu hoogganaan biiroo dhimmoota komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru. Keessumaayyuu sababni ayyaana kana akka naannoo Oromiyaatti kabajuun barbaachiseef gahee gootonni Oromoo ba'anii fi seenaa dabaan barreeffame sirreessuuf akka ta'e ibsa miidiyaaleef kennaniin obbo Getaachoon kan himan. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun kan ijaaramte uummata Oromootiin sabaaf sablammoota biyyattii kana keessa jiraatuuni
aarsaadhaan eegamtee jiraatte. Kanaaf aarsaadhaan biyyi kan ijaaramtu, aarsaadhaan biyyi kan eegamtu, aarsaa akaakiliif abaabilii keenyaatiin akka abbootii keenyaatiin eegamtee biyya dhufte kanatti dhalooti har'a jiru kun biyya aarsaan dhufte ta'uu ishee beekee aarsaadhaan kan ijaaramte akka inni taate as keessatti aarsaa qofaatu hin taane aarsaa sabaaf sablammoonni walqixa keessatti kaffalaniin biyya eegamteef ijaaramte akkaseen taate hubannaa wal fakkaatu akka inni qabaatuu fi Itoophiyaan jedhamtu kun biyya murna tokkoon ijaaramte akka hin taane biyya sabaaf sablammoonni walitti dhufanii walii isaatiin ijaarratan biyya waloo akka taate sirriitti hubannaa wal fakkaatu akka qabaatamutu barbaadama jechuudha. Injifannoon Adawaa tokkummaan sabaa fi sablammoota biyyattii kan keessatti mul'ate ta'uu obbo Getaachoon ibsaniiru. Injifannoo duwwaan kan itti galmaa'etu hin taane tokkummaan sabaaf sablammootaas kan itti dhugoomeedha jechuun hin danda'ama jechuudha. Inni biraan muuxannoo gamtoomanii diina ofirraa qolachuu kan irraa argame jedhanii fudhachuu hin danda'ama. Gamtoomnaan diina ofirraa qolachuutu danda'ama. Dhaloonni har'aa gamtoomuurraa diina qolachuu hin danda'ama. Tokkummaadhaan diina qolachuu hin danda'ama. Tokkummaadhaan injifachuu hin danda'ama. Ergaa jedhu akka inni fudhatuuf ergaa karaa dabarsuu danda'uun kaayyoo gurguddaa kana qabatee kabajamuu qaba. Karaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaa itti kennee dookumentii maree kanaaf ta'u qopheessee sadarkaatiin hubannaan akka irratti uumamu godhamaati kan inni jiru. Wayita ammaa godinoota fi aanaaletti ayyaanni injifannoo Adawaa kabajamaa jira jedhameera. Gurraandhala 22 mariin paanaalii hoteela Sharaatanitti akka adeemsifamuu fi agarsiisni fardeenii akkasumas sirnoonni adda addaa kan gaggeeffaman ta'a jedhameera. Kan magaalotaatiif kan aanotaa jalqabameeti kan inni jiru sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti mareen paanaalii fuuldura keenya gaafa gurraandhala 22 galma Sharaatanitti maree paanaaliitiin hin kabajama. Gaafa 23 immoo guutummaa guutuutti akka Oromiyaatti handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti karaa miidhagina addaa qabuun kan inni kabajamu. Wanta achirratti dhiyaatu foromiin garaagaraa foromiin injifannoo Adawaa hin agarsiifama. Bakkee garaagaraatti injifannoon Adawaa maal inni akkamittiin dhufee kan jedhu waan isa argisiisuu danda'an foromiin hin geggeeffama. Agarsiisi egzibishiniif suuraalee gootota Oromoo achi keessatti qooda fudhatanii gootota qooda sana keessaa qabanii hin agarsiifama. Agarsiisi uummatni fardeenii fi konkolaataadhaan godhu hin geggeeffamaa jechuudha. Sirnoota garaagaraatiin kan inni kabajamu sirnoota kana hundaa qopheen kanaan dura godhame koreen sadarkaatiin ijaaramee gadi bu'ees hojii guutuudha kan hojjechaa jiru jechuudha. Lola Adawaa irratti dubartoonni Itoophiyaa humna waraanaatiif galaa qopheessuu irra darbee hooggansa waraanaa irrattis bal'inaan hirmaachaa turanii jedhanii hayyootni seenaa. Dubartoonni gootummaa waraana keessatti agarsiisaa turan ammas hooggansa garaagaraa irratti ramadamuudhaan bu'aa gaarii galmeessaa jiraachuu isaanii hayyoonni kun ibsaniiru. Abaaboo Maammootu gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Abaaboo Maammoo akka ta'an nuti qindeessiteetti. Waggaa 125 manni gurraachi warreen Awurooppaa irratti mo'icha kan gonfate seenaa Itoophiyaanonni Xaaliyaanota injifataniin jalqaba. Lola kana keessatti dubartoonni kallattii biyyattii maraan galaa qopheessuun deeggaruu qofa osoo hin taane gahee lolicha hoogganuus akka qaban ni himama. Hayyuun seenaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Ahimad Hassan lola Adawaa dura dubartoonni lola kan biroo hoogganaa turan jiru jedhu. ከአድዋም በፊት እኮ ጦርነት የሚመሩ የኢትዮጵያ ሴቶች ነበሩ። 16ኛ ክፍለ ዘመን ሎላ አድዋ ዱረዩ ሎላ ከምብሮ kan hoogganaa turan dubartoota jaarraa 16ffaa keessa sabla wangeel jaarraa 15ffaatti Elleeni kan jedhamtu Iteegee Mintuwaabis ni jiru. Akkasumas Iteegee Xaayituu dabalatee kanneen kunneen waan beekamaniif malee dubartoonni baay'ee wayita duulli eegalamu galaa qopheessuun hanga adda waraanaatti ga'een isaanii guddaadha. Har'ayyuu taanaan dubartoonni karaa baay'een waan baay'ee booji'aa jiru. Qorannoo seenaa keessatti Piroofeesara Gargaaraa kan ta'an Zakkaariyaa Adawaan
qabu eeruun mo'icha isaatiifis uummattoonni biyyattii kallattii maraan kan hirmaatan ta'uu fi wayita sanattis gaheen dubartootaa guddaa ta'uu yaadachiisan. እንደ ዛሬ ፋብሪካዎች ኖሮ ቀለብ የፋብሪካ ውጤት አይመረትም ነበርና akka yeroo ammaa kanatti warshaan jiraatee nyaanni adda addaa warshaan oomishamee hin dhiyaatu ture. Nyaata yeroo sanaa kan qopheessaa ture dubartoota nama 100 nyaachisuuf humna baay'ee gaafata ture. Dubartoonni baay'een gahee guddaa baatan. Kanaaf ammoo xiyyeeffannoon itti hin kennamne. Waraana adda addaa irratti gaheen dubartoota biyyaa kan mana keessatti qofa daangeffamu osoo hin taane gama siyaasaanis gahee guddaa bahachaa turu. Daayirikteerri aanaa abbaa taayitaa qorannoo fi eegumsa hambaalee fi qorataa seenaa Ababaayoo Ayyeleeti. ወትሮ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሲዘምት ተሰሪ ሆኖ ይገባል በየባል ሀገሩ ቤት ማለት ነው። ወይታ ራያን ኢትስ ኢትዮጵያ daawwattoota dogoggora addaan ciccitinsa sagalee mudateef nuuf galchaasin hin jenna gara oduutti nutti ceena. Yuunivarsiitiin Booranaa bara barnootaa 2013tti barattoota simatee barsiisuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu isaa ibseera. Yuunivarsiitichi ijaarsa marsaa tokkoffaa milkaa'inaan xumuruu isaa adda baasuudhaan marsaa lammaffaadhaaf immoo waliigaltee mallatteessuu isaas beeksiseera. Godina Booranaa magaalaa Yaabalootti kan argamu Yuunivarsiitiin Booranaa bara barnootaa 2013 kana barattoota haaraa 1,500 simatee barsiisuudhaafis qophii taasisaa jira. Yuunivarsiitichi kolleejjiiwwan 5 jalatti muummeewwan 15 banee barataa haaraa fudhatee barsiisuudhaafis qophiirra jiraachuu isaa ibseera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Booranaa Dr. Bokkuu Xachee ijaarsi Yuunivarsiitii Booranaa marsaa jalqabaa milkaa'inaan xumuramee jira jedhan. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanaatti jilleetti gaafatamaa ijaarsa yuunivarsiitii Dr. Girmaa Mokonnin durfamu haala qophii yuunivarsiitii Booranaa daawwachuudhaan ijaarsa marsaa taanuuf kontiraaktara waliin waliigaltee mallatteesseera. Jiraattonni magaalaa Yaabaloo fi naannoo ishees ijaarsi yuunivarsiitichaa qulqullinaa fi yeroo jedhametti xumuramuudhaan tajaajila kennuu akka eegaluuf deeggarsa kan taasisan ta'uu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Booranaatu gabaase. Godina Arsiitti barnoota lammii hundaan gahuudhaaf hojjetamaa tureen barnoota ga'eessotaa qindaa'aa gonicha irratti xiyyeeffateen ga'eessonni 20,000 ol ta'an baratanii eebbifamaa jiraachuu waajjirri barnoota godinichaa beeksiseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Arsii irraa nu qaqqabe immoo dhimma beektaa shoomee akka nutti qindeessite. Godina Arsiitti barnoota ga'eessotaa qindaa'aa gocha irratti xiyyeeffatee qindoomina qaamolee garaagaraatiin kennamaa jiraachuun himameera. Godinicha aanaa Xiichoottis barnoota ga'eessotaa qindaa'aa gocha irratti xiyyeeffateen carraa argatanii itti fayyadamuun beekumsa waliigalaa haala mala jiruu fi jireenya isaaniitiin fooyyeffachuu danda'an irratti hubannoo gahaa argachuu qonnaan bultoonni barnoota ga'eessotaa kana baratanii beekan kennameef himanii jiru. Jijjiirama kalee rakkoo yoo herreega gurgurachuuf kaduraan shunkurtii yoo gurgurannu hisaaban beekne ka maashinan beekne ka hisaaba tokko hin beekne amma akka gaarii maashina dha'eet akka gaarii silkii dubbiseet kaduraan ilma kiyya mee aydeemi jedhee ijoollee tiyya waamu amma ofii kiyyaayyuu qixxee ilmaan tiyyaa ta'ee baradhee akka gaarii mootummaa kiyya umriin haa turu. Yeroo duraa kanaan dura yeroo jiraannu baay'ee rakkoo keessa jirra jechuudha. Gabaa baanu gurgurannee galuu hin dandeenyu waan nu kennan fudhannee galla. Isaaban beeknu lakkoofsa addaan baafannee hin beeknu
baay'ee rakkoo keessa turre. Amma maqaa abbaa kiyyaa aga maqaa abbaa kiyyaa aga akaakayyuu maqaa guutuu barreeffadhee maqaa kiyya bakka tokko toon arge maaf barraa'ee jedhee dubbifadhee alaa galee jira. Bilbila kiyya duraan lakkoofsa hin beeku kaardii naman naa guutaa tureeyyuu amma ofiifan guuttadhaa ofiifan dubbisaa kanatti dubbise bilbila eenyu akka ta'e keessatti dubbifadhaa. Barnoonni umurii fi yeroon waan hin daangofneef marsaaf sadarkaa itti aanutti ce'uudhaa fi itti fufiinsaan kan baratan ta'us dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira barnoota aanaa xiichoo obbo Abduu Jabbaar Kimoo akka jedhanitti hawaasa sababa garaagaraatiin carraa barnoota hin argatiin hafan akka baratan taasisuu fi aanichatti buufataalee garaagaraa keessatti barnoonni ga'eessotaa marsaadhaan kennamaa jiraachuu himanii jiru. Barnoonni kun waajjira barnootaa qofaan kan kennamu waan hin taane fi qindoomina qaamolee dhimmi isaanii ilaallatu barbaadaa jedhan. Sagantaa isaanii mijaa'uun addaan baafnetiin akkaataa isaan barachuu danda'aniif haala bal'aa mijeessaatiin hin jirra jechuudha. Ta'ee garuu amma iddoon hanqina guddaatti qabnu eessatti qindoomina bakka jedhu sanitti waajjirri fayyaallee barnoota ga'eessotaa kana barsiisuudhaaf yookaan immoo lafa qabsiisuudhaaf waan hojjetu qaba. Waajjirri qonnaallee waan hojjetu qaba. Gama isaaniitiin qindoominaan nu deeggaran yookaan jechuudha. Guddaan Bulchaan aanaa xiichoo obbo Eliyaas Qaasoo ammoo imaammata barnoota ga'eessotaa kun haala seektara hunda hammateen lafaan ga'uun fooyya'insa jireenya maatii keessatti gahee olaanaa qabas jedhan. Qonnaan bultoota beekamtii argatan kanaanis baga gammadanii jedhaniiru. Imaammata barnootaa lafaan ga'u jechuun badhaadhina maatii mirkaneessuudha. Imala badhaadhina mootummaan keenyaaf paartiin keenya qabatee deemu san bakkaan ga'uudha waan ta'eef kanaaf seenaa guddaa hojjettan waan ta'eef baga geessanii baga gammaddan isin jechuu barbaada. Qaamoleen hawaasaa barnoota ga'eessotaa kana cimanii barachuun marsaa kana gahanis fuula duratti carraa argatanitti fayyadamuun itti fufiinsaan kanneen biroos barachuu akka qaban itti aantuutti gaafatamtuun waajjira barnootaa godina Arsii Aadde Zaaraa Biiftuu himaniiru. Barattanii hadhas xumurtanii asirra dhaabbattan jechuu miti. Ga'eessi hadha barate kun itti fufaa jechuudha. Barnoonni hin dhaabatu. Sadarkaan amma irra geettan kun sadarkaa amma jireenya keessan itti jijjiiruu dandeettan. Daawwattoota keenya dogoggora uumameef masnoof galchaasiniin jechaarraa dhimmoota kanneen biroo biyya alaarraa argannetti isin dabarsina. Filannoo pirezidaantummaa dilbata darbee Naayijeriyaatti gaggeeffameen ministeerri dhimma alaa duraanii fi kaadhimamaan paartii biyya bulchu Mohaammed Baazuum mo'atani.